social media har'a mata duree keenya mata duree hedduu bal'aadha. Har'a kan jalqabnu hundeessituun miidiyaa keenyaas nu jalqabdee jirti, haasaa nuuf gootee jirti. Mata duree hedduu bal'aa ta'edha. Garuu har'a yeroodhaa fi gabaabsinee deeqaa muraasa gidduutti kan nuti waliin ilaallu of ta'uun seera uumaati. Of ta'uu jechuun maal jechuudha? Seera uumaa wajjin maaltu wal qabsiise? Seerri uumaa maali? Of ta'uun maalidha? Of ta'uu gaafa jennu wantoota hedduu of keessatti qabata. Kanaaf inni dura namni hunduu yeroo dhalatu yookaan yeroo uumamu of ta'ee dhalata. Namni kamiyyuu dubaras haa ta'u dhiiras haa ta'u of ta'ee dhalata. Kanaaf kaayyoo uumameef beekuun dirqama isaati. Namni tokko gaafa uumamu kaayyoodhaafidha kan inni uumamu. Of ta'uu uumaatu jaallata. Of ta'uun umriidhaan hin daangeffamu. Namni kamiyyuu kaleessa dheengadda ofummaasaa maalummaasaa hin beeku yoo ta'e saatii itti baretti namarraa hadhaga'u ofiisaatii haa beeku namni itti haayimu saatii of baretti of ta'ee jiraachuu qaba. Kanaaf of ta'uu jechuun maal jechuudha? Kan jedhu kan nuti walii wajjin dubbannu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko ni dhalata yookiin ni dhalatti. Gaafa dhalattu dubbii ni eegalti. Maal jettee dubbii eegalti? Abbaa abbaa jettee dubbii eegalti. Yeroo sana abbaan immoo maal jechuu ni qaba? Oo jedhee jalaa hawwaachuu qaba. Abeet jechuun qabu jechuudha. Maaliif? Of ta'uu jechuun seera uumaatii jennee jirra. Of ta'uu jechuun maal akka ta'e amma kana keessatti walii wajjin ilaallaa jechuudha. Of ta'uun seera uumaatii, of ta'uu uumaatu jaallata, of ta'uun umuriidhaan hin daangeffamu. Kanaaf of ta'uu jechuun maal jechuudha? Kanaaf abbaan suni daa'imni abbaa baattee yeroo ishee waamtu oo jedhee erga jalaa hawwaatee booda maal barsiisuu qaba? Daa'ima sana yookiin dhala sanaa maalummaa ishee eenyuun akka taate maal akka barsiisuu qabu abbaan ni beekaa jechuudha. Abbaa qofa osoo hin taane maatii hundumtuu haatis gahee ni qabdi. Maal barsiisuu qabu? Ofummaa ishee eenyuun akka isheen taate maalummaa ishee barsiisuu ni qabu jechuudha. Kanaaf maalummaan ishee barsiisan kun immoo maalidha? Afaan ishee barsiisuu qabu jalqaba. Afaan ishee, afaan abbaa isheetii, afaan haadha isheetii barsiisuu ni qabu jechuudha. Kanaaf abbaan sun yookaan maatiin sun of ta'ee ofii isaatii jiraachaa jira. Of ta'uu seera uumaa ta'uu ni beeka. Kunis gaaffii tokkodha. Gaaffii mataa keenyaati jechuudha. Of ta'uu jechuun afaan ofiitiin, aadaa ofii, seenaa ofii fi sirna ittiin bulmaata ofii beekanii ittiin jiraachuu jechuudha. Afaan ofii jechuun maal jechuudha? Aadaa ofii jechuun maal jechuudha? Seenaa ofii jechuun maal jechuudha? Sirna ittiin bulmaata jechuun maal jechuudha? Oromoon sirna ittiin bulmaata ajaa'ibsiifatamaa qabu ta'e sirna gadaa ni qaba. Sirna gadaa sana immoo abbaa gadaatu bulcha. Abbootiin gadaa sirna keessa darban ni qabu. Umurii akkamirra ta'anii jechuudha. Kanaaf sirna gadaa kan jennu sirna ittiin bulmaata Oromoo jechuudha. Akka addunyaatti beekamaa kan ta'e fudhatama kan qabu akka Afriikaarra darbee jechuudha. Kanaaf namni tokko jalqaba of ta'uudhaaf maal beekuu qaba? Afaan isaa beekuu qaba. Afaan isaa yoo beeke malee aadaa isaa beekuu hin danda'u, seenaa isaa qorachuu hin danda'u. Maaliif Oromoon saba bal'aadha. Naannootti Oromoon gosa hedduutu jira. Oromoon Harar jira, Oromoon Jimmaa jira, Arsiin jira, Wallaggaan jira, Booranni jira, Gujiin jira. Aadaa hedduu qabna. Kanaaf Oromoon afaan isaatiin sirriitti ittiin boonuu qaba jechuudha. Kana gaafa jennu immoo afaan saba biraa jibbuu qaba jechuu keenya miti. Jalqaba of ta'uu jechuun afaan ofii beekuu jechuudha. Fakkeenyaaf ani Oromoodha. Oromoo ergan ta'e afaan kiyya beekuu qaba. Afaan biraa jibbuu miti. Ergan afaan kiyya sanaa baree fakkeenyaaf kaayyoon keenya waa sadiidha. Afaan Oromootiin dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu danda'u qabna. Inni kun dirqamadha kaayyoo afaan Oromootiin. Kaayyoon miidiyaa keenyaas kanadha. Afaan saba biraa ni jibbina jechuun dirqama garuu afaan keenya beekuu qabna. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa Itoophiyaa ni jedhama. Itoophiyaan garuu maqaa miti. Itoophiyaa gaafa jennu inni guraagummaa isaatti amanee, isheen amaarummaa isaatti amantee, inni tigirummaa isaatti amanee, ani oromummaa kiyyatti amanee sana booda erga sana wal amansiisnee booda erga amannee of furannee booda Itoophiyaa walitti kaanaa jechuudha. Malee Itoophiyaan maqaa miti. Kan nuti dubbachaa jirru mata dureen keenya of ta'uu seera uumaati gara mata duree kiyyaatti gaafa deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti yoo fudhanne namoonni baay'een maatii baay'een daa'imman isaanii afaan Oromoo hin beekani. Yoo gaaffii gaafatte naannootu nu balleessee jedhu. Naannoon maaliif na balleessa? Ofuma kiyyarraan kaasa ammas fakkeenya nama afaan Oromoo hin beekne tokko wajjin yoo naasaa
namni sun akka inni afaan Oromoo baru godhu ofii kootiin rakkadhee afaan Amaariffaa wajjin rakkadhee bu'ee wajjin dubbata malee. Kanaaf Oromoon eessattiyyuu Oromoon saba bal'aadha. Afaan isaatiin boonuu qaba, aadaa isaatiin boonuu qaba, seenaa isaa beekuu qaba. Yoo afaan isaa beeka malee immoo seenaa isaa, aadaa isaa qorachuu hin danda'u. Kanaaf of ta'uun sabboonummaadha. Of ta'uu dhabuun akka wanta du'anitti of ilaaluudha, akka kootti gaafa ilaalu. Yeroo baay'ee mata duree kanarratti hayyoonni baay'een ni dubbatu. Garuu furmaata hin arganne hanga ammaatti. Fakkeenyaaf ani barsiistuudha. Mana barumsaan barsiisuu irratti namoonni baay'een Oromoo ta'anii daa'imman isaanii stiil hanga ammaatti daree Amaariffaa kan barsiisan ni jiru. Akkuma isaanii kaleessaatti daa'ima isaanii arras guddisaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf persentii 100 keessaa immoo 10 yookaan hanga 20 kan ga'an immoo ani afaan kaleessa hin baranne, ani of ta'een jiraanne, ani of ta'een guddanne jedhanii daa'imman isaanii daree afaan Oromootti galchanii afaan Oromoo barsiisaa kan jiran immoo ni jiru. Kun wantoota gaarii mul'achaa jiranidha. Kanaaf kaayyoon keenya har'a wantoota hedduu hojjechuuf yaalii gaggeessaa jirra, jalqabnee jirra. Har'a eegallee jirra jechuudha. Gara fuulduraatti wantoota hedduu hojjechuuf qophoofnee jirra. Of ta'uun seera uumaa akka ta'e, seera uumaa wajjin maaltu wal qabsiisa? Mata dureen kun mata duree baay'ee bal'aadha. Kitaaba yoo barreessine kitaabni nu ga'uu kan hin dandeenye. Kanaaf of ta'uun sabboonummaadha. Of ta'uu dhabuun akka of ajjeesaniitti of ilaaluudhaan jedhu waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomna.